Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Hussein Adam Abba Yohan Abba Haji jechuudhaan hawarri qobboo beeku. Abba Haji Yohan Sheikh Muhammad Nasir akkuma inni ulamaa qadiima bara dukkanaa keessa lubbuu isaaniitii fi jireenya isaanii Rabbiif jecha diiniif kennanii bara roorroo fi rakkoo keessa obsaa fi qabsoo jabduudhaan roobaa fi caama beelaa fi dheebuu obsanii hadhaa hedduu dandamanii gidiraa jiruu fi sirna roorroo hunda obsanii ilmi islaamaa dhaaluudhaan warra dhalootaaf dabarsan keessaa nama tokko. Dhaloonni laayyoof odoo hin taane kaayyoof seenaa isaanii iyyaafachuuf dirqama. Seenaan isaanii nu barbaachise eenyummaa keenya kan boruutiif bu'uura. Kaleessa isaanii irra dhaabbanneeti hegeree teenya tilmaamna. Seenaan isaanii nuuf daawwitiidha. Seenaan isaanii leecalloo teenya waan taateef nu barbaachifti. Tanaaf sheeka keenya Sheekh Muhammad Nasir seenaa jireenya isaanii tan bara dheeraa kanaatii fi faana isaanii tan imala ilmiitiin walisin barsiisuudhaaf dirqamnee qabannee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaa teenyaatti nu faana turaan afeerraa teenya.